dargaggeessa taatee dogongora kana keessaa tokko hojjechaa jirta yoo har'a hin sirreessine boru amala kee ta'uu danda'a. Dogongora takkaffaa kaayyoo malee jiraachuun waggaa 5 booda eenyu ta'uu akka barbaaddu yoo hin beekne namoonni biroo bakka ati deemtu siif murteessu. Dogongora lammaffaa sooshaal miidiyaa yeroo hunda hordofu. Bilbila harkatti qabachuun rakkoo miti, garuu bilbilli kee sammuu kee yoo qaba rakkoo. Ati bilbila kee to'adhu, bilbilli kee si hin to'atin. Ergaa cimaa har'a waan tokko qofa godha. Kaayyoo kee barreessi, bilbila kee to'adhu, waan baratte hojiirra oolchi, hiriyaa kee sirriitti filadhu, yeroo kee eegi. Dogongora kana keessa isa kam keessa jirta? Komentii irratti lakkoofsa isaa nuuf barreessi. Bilchina sammuu itti fufa Alnasr Podcast. Namni tokko ergaa kee sooshaal miidiyaa irratti daawwachuun, laayik siif gochuun, akkasumas sheer siif gochuun maal jechuu akka ta'e ni beekta? Namni tokko yeroo ergaa ati maxxansite daawwatu, yeroo laayik siif godhu, yeroo sheer godhee namoota biraan ga'u, inni yeroo isaa fi xiyyeeffannoo isaa irraa qooda tokko siif kenneera. Kanama imala dheeraa deemaa jiru tokkotti yaada. Namni tokko konkolaataa dhaabbatee baasii geejjibaa imala kee fi wantoota barbaachisu hunda yoo sirraa kaffalee imala kan kee itti si fufsiise gara fuulduraa deem jechuudha. Sin ilaallatu kun sin ilaallatu waxabaa qofa jaalatta misi miti, nama qalbii nagaa qabu qofa ilaallata. Ati qalbiin tantee nama nagaati yoo ta'e si ilaallata. Kun immoo sin ilaallatu waan gaariin jaalattu sin ilaallatu. Ati waan gaariin jaalattu sin ilaallatu. Waan waxabaa malee jaalattu waan ta'eef sin ilaallatu. Warra qalbii nagaa qofa ilaallata. Walli qalbii nagaa qoftiin chaanaala keenya kana laayik sheer gochuun ergaa keenya akka nama bira gahu nu gochuun nu deeggara. أنا الداعي بإيماني على الإسلام رباني سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني أنا الداعي بإيماني على الإسلام رباني سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني Jireenya baadhatuuf hin dhufne, jireenyaatu si baadhachuuf dhufe malee jireenya keessatti wantoonni hundi akka ati barbaadde ta'anii siif qophaa'anii hin dhufan. እንዳንተው ፈቃድ ይሁን እንዳንተው ምርጫ ታውቃለህና ረሒም ያለውን ብልጫ እንደ ፈቃድ ይሁን አንተው እንዳልከው የተሻለ ነው ሁሌም ለኔ የመረጥከው Khunsoba soba wadupisa waan gaarii dhaggeeffadhaa, waan gaarii sheer godhaa. Sammuun teessan akka isiniif bilchaattuuf ofirratti hojjedhaa. Beekaa jannaboo bilchina sammuu barbaadna. Yeroo hunda nyaata bilcheessuudhaaf akkanatti ifaa jirra. Yeroo tokko takka sammuu bilcheessuudhaaf wantoota nu barbaachisu yoo dubbisne, yoo of guddisne, viidiyoo gaggaarii yoo dhaggeeffanne hin wayyu. Nyaatuma bilcheessaa ooluun maali? Sammuu keenya bilcheessuudhaafis haa yaallu. Bilchina sammuu bilchaattee nyaatallee yoo taate waan gaarii bilcheessi.